Harka fuunee hashamaa kan jirtan kabajamoo daawwattoota keenya kun kan dhageeffachaa jirtan dirree BC irraa kan isiniif dabru oduu arraantanaatiin. Oduu arraantanaa akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Chaanaala keenya kana warri haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan akka nu gargaartan gamanumaan isin affeerra. Namoota hedduu bira akka gahus laayikii fi sheer itti roobsaa isiniin jenna. Durarrattis hangafoota oduu. Dhalattoonni Oromoo biyya UK magaalota garaagaraa jiraatan magaalaa Londanitti walitti dhufanii hiriira mormii gaggeessuuf qophii taasisaa jiraachuun himame. Qonnaan bultoonni Oromoo weerara daangaa humnootiin faannoo bananiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqeeffaman magaalaa Shaambuu jiran yakkiin irratti raawwatamee daangaa namoomaa kan cabsedha jedhan. TPLF fi mootummaa Eertiraa gidduutti lolli haaraan eegalamuuf akka jiru dhaga'ame. Oduu kanaa fi kan biraatis kan isiniif dhiyeessinu ta'a akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra. Hawaasni Oromoo biyya Faransa ajjeechaa Oromoo irratti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota faannootiin raawwatamaa jiru hiriira bahuun balaaleffatan. Ajjeechaa fi dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irratti sirni Itoophiyaa bulchaa jiruun raawwatamaa jiru balaaleffachuu fi hawaasa idil addunyaa beeksisuu kan kaayyeffate hiriirri hawaasa Oromoo biyya Faransa yakkoonni lammiilee nagaa irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafatan. Mootummaan Firaansi bulchiinsa biyya amma deeggaruu haa dhaabu, jechaan Oromoo irraa haa dhaabbatu, hidhaan haa dhaabbatu, buqqaatiin haa dhaabbatu, haleellaan faannoo haa dhaabbatu dhaadannoowwan jedhaman hiriira kana irratti dhageessifamanidha. Uummanni Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa irra jiraatu yakkoota namoomaa fi waraana lammiilee nagaa irratti mootummaa fi hidhattoota faannoo Amaaraatiin raawwatamuu hiriira bahuun balaaleffachaa jiru. Qonnaan bultoonni Oromoo weerara daangaa humnootiin faannoo bananiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqeeffaman magaalaa Shaambuu jiran yakkiin irratti raawwatamee daangaa namoomaa kan cabsedha jedhan. Hanga ammaattis mootummaas ta'ee dhaabbileen gargaarsa namoomaa birmannaa gahanuuf taasisaa hin jiran jedhu buqqaatonni kun. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti qonnaan bultoota Oromoo 400 oltu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqeeffamee jira. Dhalattoonni Oromoo biyya UK magaalota garaagaraa jiraatan magaalaa Londanitti walitti dhufanii hiriira mormii gaggeessuuf qophii taasisaa jiraachuun himame. Hiriirichi kan gaggeeffamu muddee 20 bara 2022 jimmata dhufu ta'uu fi Oromoonni biyya UK magaalota adda addaa keessa jiraatan martuu xiqqaa guddaa dhiiraa dubartii osoo hin jenne tokkummaan bahanii sagalee Oromoo fi Oromiyaaf akka ta'an waamicha koree qindeessituu hiriirichaan dhiyaateera. Hiriirichi kan gaggeeffamu magaalaa London iddoo nambar 10 Downing Street jedhamu waajjira ministeera muummee fuulduratti ta'uu itti gaafatamummaan waldaa dubartoota Oromoo UK fi gaggeessituu koree qindeessitoota hiriirichaa kan ta'an aadde Addisee Dheeressaa himan. TPLF fi mootummaa Eertiraa gidduutti lolli haaraan eegalamuuf akka jiru dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaas hariiroo Eertiraa waliin qabu laaffisuun hariiroo Ameerikaa waliin qabu kan akka laafee ture deebisee jabeeffachuu irratti xiyyeeffachuun Isaayyaas Afwerqiin rifaasisuun dhaga'ame. Sababa loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessaa guutumaan guututti hin baane meeshaa waraanaa hin hiikkannu jechuun kan jira loltoonni naannoo Tigraay erga Itoophiyaa waliin araaramanii asitti waraanni Eertiraa naannoo isaanii keessaa humnaan baasuuf dabalatee mormitoota Eertiraa deeggaruun mootummaa Eertiraa fonqolchuuf qophii irra kan jiran yeroo ta'u murtiin kun biyyoota warra dhihaan illee dhoksaan deeggaramaa kan jiru ta'uu odeeffameeti jira. Dheekkamsi Dr. Tedros Adhaanoo fi obbo Geetaachoo Raddaa karaa fuula Tiwiitar isaanii maxxansan illee kanuma kan mirkaneessu yeroo ta'u mootummaan Itoophiyaa Ameerikaa waliin hariiroo laafee ture deebisuuf sochii karaa Dr. Abiyyi taasifamaa jiru Isaayyaasiin akkaan rifaasisee jiraachuun dhaga'ame. Oduu wal fakkaatuun muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad kanaan dura paartii mormitoota Oromoo dabalatee hayyoonni hedduun wal dhabdeen waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu jiru mariin akka furamu gaafatanii shaneen hoggansa hin qabu qaama hoggansa hin qabne waliin araaramuu hin feenu jechuun turan illee waraanni bilisummaa Oromoo hoggansaanis ta'ee humnaan jabaachaa deemuun siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhageettii guddaa argachuu fi Oromiyaa bakkoota garaagaraa to'achuu danda'u akkasumas dhiibbaan kallattii garaagaraan taasifamaa jiru paartiin badhaadhinaa illee gara waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuun araara buusuuf fedhii qabaachuu adeemaa akka jiru dhaga'ame. Caasaa tika mootummaa keessa ta'anii abbootii qabeenyaa Oromoo dararaa turan obbo Teediroos Baqqalee fi obbo Birhaanuu Damissee haadha manoota isaanii waliin hidhaman. Daayireektara olaanaa eegumsa faayinaansii obbo Teediroos Baqqalee fi haadha warra isaa aadde Ruut Admaasuu akkasumas hooggantoota garee odeeffannoo kan ta'an obbo Birhaanuu Damissee fi obboleettii haadha warraa obbo Teediroos Baqqalee kan taate haadha warra isaanii aadde Beetlehem Admaasuu wajjii tika mootummaa keessa ta'anii yakki malaammaltummaa raawwachaa turaniif
poolisiin to'atamanii qoratamaa jiraachuun dhaga'ame. Yakkoonni isaan ittiin shakkaman hedduu yeroo ta'an isaan keessaa bilbilaa fi sochii maallaqa abbootii qabeenya baankii keessa jiru hordofuun namoota maallaqa gurguddaa baankii qabaniin sochii maallaqa keessan ayakka waliin hidhata qaba mootummaan barbaadamaa jirtu jedhanii sodaachisuu maallaqa hedduu abbootii qabeenya irraa guurrachuu kan turan yeroo ta'u namoota maallaqa hin kennineen keessattuu sabummaan Oromoo ta'an immoo maqaa shanee gargaarta jedhuun herreega isaanii akka hin sochoofne doorsisuun utuu maallaqa qabanii akka itti hin fayyadamne taasisuun gidirfamaa turuu isaanii maddeen keenya amanamoo irraa odeeffanneeti jirra. Egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun har'aan tanaaf jennee walitti qindeeffannee tanuma fakkaatti. Oduu biraatiin hanga wal agarruu nageetti isin jenna.